Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira tokko keessa baay'inni daarektarootaa fi hooggantoota saba tokkorraa kan ta'an 140 akka hin caalle gochuufi bulchiinsi magaalattii hojjettoota bifa haaraan biiroorraa eegalee hanga aanaatti ramaduuf jecha hojjettoota 14,000 ol jimaata borii akka qormaata ta'an BBC'n odeeffateera. Jijjiirama hojiirra ooluuf jedhu keessaa tokko hojjettoota magaalattii 163 ta'an deebisanii bifa haaraan ramaduudha. Marsaa duraan hojjettoonni bifa haaraan akka ramadaman keessatti yaadaman dhaabbilee 16 akka ta'e sanada leenjiif qophaa'eerraa BBC'n hubachuu danda'eera. Bulchiinsi lafaa, bulchiinsi misooma manaa, geejiba, kooppareeshinii manneenii fa'i keessatti argamu. Hoogganaan biiroo Public Service fi bulchiinsa humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree waa'ee riiformii haaraa kanarratti BBC waliin turtii taasisaniiru. ተቋማት አይደለም ወደ ሪፎርሙ ያስገባነው የተወሰኑ ተቋማትን ነው ሪፎርሚ ከነ ኬሰ ከን ሴነን ዋጅራሌ ሁንዳሚቲ መነን ሆጂ ሙራስ አካ ኡላጋቲ ከን ኬኘ ዋጅራሌ ለሚሌ ሄዱ ተጃጅለኒ ፊ ሆጂማተ በዳፍ ሳጥለሞታ አኒዳ ጃርሚያሌ ተጃጅለ ሲአታ ከኑሮተ ሀርከፈተን ረት ጭየፈን ኢሚ ጆን ተርካምፊን ኩን ፍረተሜፍ ተጃጅለ ሲአታ ከኑፍ ሆጀቶታ ፎገንሳ አካታ ደንዴቲ ሳኒን ቅጤሰኒ ረመዱ ኢሰ ቦደ ከነን ግዱ ገሌሰት ረመዲን አርገነ ወጅራተን አሞ ገረኩታ መጋላፍ አናት ዴሙን ጅራቹ መላ qabxii ijoon garuu kootaa hojjetaa giddu galeessaa haga aanaatti jiru qixeessuuf osoo hin taane hojjettoota ga'umsaan ramaduun tajaajila si'eessu. Hoogganaan kun akka jedhanitti ogeeyyiin qormaata darbuuf qabxii 150 fi isaa ol fiduu qabu. Hooggantoonni ammoo 160 ol fiduu qabu. Qormaanni kennamu kun kan akkamii akka ta'ee fi waa'ee barbaachisummaa isaarratti Dr. Xaasoon kana jedhaniiru. ፈተና መፈተን ያስፈልገው ያው የብቃት ደረጃ ለማረጋገጥ ነው ፈተናው ቀለል ያለ qormaanni kan barbaachiseef sadarkaa ga'umsaa mirkaneeffachuuf qormaatichi salphaa fi amalaaf teeknika kamadaaluudha dandeettiin hojjetaa waan hojjetan irratti akka cimuuf ga'oomsuu kan kaayeffateedha kan qopheessus qaama walabaati yuunivarsiitii Finfinnee fi Kotobeet waliin qopheessu hojii hojjetan waliin kan wal qabatudha kan isaan qoraman madaalliin amalaaf naamusaas ni geggeeffama kenniinsa tajaajilaan wal qabatee miirri tajaajiltummaa fi naamusi hojii hanqina guddaa qaba waan ta'eef kun barbaachisa nama qoruuf qofa osoo hin taane dandeettii hojjetaa cimsuuf kan kaayeffateedha fuulduraafis qabxii qormaataa kana bu'uura godhachuun leenjiiwwan ijaarsa dandeettii ni kennamu sanaaf ka'umsa akka ta'uuf ለምናደርገው የስልጠና የአቅም ግንባታ ስራዎች መነሻ ሆኖ አመላካች ሆኖ እንዲያገለግል ታስቦ ነው አሁን እየተዘጋጀ ያለ hooggantoonni fi daarektaroonni qabxii darbiinsaaf kaa'ame 160 ol galmeessuu dadhabnaan carraa hooggansaa kanaanii dhabuu hojjettoonni kaan hoo qormaata kufan akkam ta'u kan jedhus deebisaniiru. ሌሎችም መስፈርቶች አሉ የፈተናው አንዱ መስፈርት ነው እንጂ ulaagaaleen biroos jiru qormaati ulaagaalee kaa'aman keessaa tokko malee kanaaf ulaagaaleen kaanis ramaddii hojjetaa keessatti qabxii ni qabaatu haala kanaan ramadamu yoo darbuu dadhaban ammoo gulantaa irra jiran irraa gadi siqanii ramadamuu danda'u namuu akka kufuu hin qabne garuu qophii akka taasisan himameera qormaatis kan darbuuf ulfaatuu fi baay'ee walxaxaa kan ta'e miti qormaatichi walxaxaaf tiyoorii osoo hin taane ga'umsa hojjettootaa hubachuuf kan qophaa'e baay'een isaanii darbuu danda'u tilmaama jedhuun qophaa'e kanneen qormaata fudhatan walitti qabamaa jiru hanga 14,000 ta'an baramaniiru kanaa olis ta'uu danda'u jimaata borii akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 12 bara 2016 qormaata fudhatu lakkoofsi namoota qormaata fudhatanii hedduu waan ta'eef qormaanni kan kennamu mana hojii isaaniin alattidha yuunivarsiitii yookiin manneen barnootaa keessatti ta'uu danda'a bakka qopheessaa jirra የፈተና ቦታ እያዘጋጀን ነው ያለነው Ramaddii hojjettoota ilaalchisee dhimmoota sanadni kun adda baasee keessaa tokko dhimma sabaati. Ramaddiin yeroo raawwatamu sabdaneessummaa fi hirmaachisaa ta'uun of eeggannoodhaan hojiirra ooluu akka qabu sanada kana keessatti ibsame. Sabdaneessummaa eeguun tokkummaa Itoophiyaa eeguudha kan jedhan Dr. Xaasoon akkaataa eenyummaa saboota hundaa walqixa hirmaachiseen hojjetaa ramaduun kan barbaachiseefis kanumaa fi jedhaniiru. እነዚህ ህብረ ብሔራዊነትን የመጠበቁ ነገር የሚሰራው ለቡድን መሪዎችና ለዳይሬክተሮች ulaagaan sabdaneessummaa kun ka hojjetu daarektarootaa fi dursitoota garee qofaafi malee ogeeyyii fi hojjettoota hundarratti kun hin hojjetu waajjira tokko keessatti baay'inni daarektarootaa fi hoggantootaa saba tokkorraa ta'an 140 caaluu ka hin qabne gonkumaa hojjetaan ilaallatu magaalattii keessa sabootaa fi sablammoota hedduutu waliin jiraatu waan ta'eef waajjiraaleen mootummaas kana fakkaachuu waan qabaniif ramaddiin kun barbaachise karoora yeroof kan qabanne haga ji'a kana akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 25tti guutummaatti ramaddii kana hojiitti galchuudha erga ramaddiin xumurame booda leenjiin amalaa fi naamusaa akkasumas hojiirra oolmaa riiformii kanaa ni kennama. ይሰጣል የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል ከባህሪ ጋር የተያያዘ ያ ዝግጅት እየተደረገ ነው Itoophiyaa keessatti mudataa jiru isa yaaddessuu ibse hanga ammaatti namoonni miiliyoona 17 caalan miidhamuu ibseera. Hamza Hussein Dhaabbati kun akka jedhutti sababa hongee fi lolaa hamaa dhiibbaa elninoon mudateen naannolee Oromiyaa, Affaar, Somaalee, giddugaleessa Itoophiyaa, kibba Itoophiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 17.4 ta'uu rakkoo fayyaaf saaxilameera. Sababoonni eeraman kunneen hanqina soorataan walitti dabalamuun dhibeewwan akka koleeraa, busaa, gifraaf dangii babal'isaniiru.
buqqaatiin miliyoonota tajaajila fayyaaf dhiyeessii soorata madaalawaatti gufuu ta'eera akka jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa kun rakkoon nageenyaa fi daangeffamuun imalaa ammoo rakkoo kana daranuu hammeesse jedhe. Naannoo Amaaraa fi Tigraayittis sababa hongeetiin namoonni miliyoona 5 ta'an rakkoo fayyaa yaaddessaa ta'eef saaxilamanii jiru jedhe dhaabbati fayyaa addunyaa kun. Kanarraa kan ka'e naannolee kunneen keessatti dhibee to'achuun rakkisaa ta'eera. Soorati madaalawaan hin jiru. Akkasumas dhibeewwan bineensotarraa namatti daddarban babal'ataniiru jedhe jaarmiyaan kun. Akka gabaasa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaatti Itoophiyaa keessatti sababa rooba hamaa, lolaa fi sigigaachuu lafaatiin lammiileen miliyoona 1.5 miidhamaniiru. Godina Kibba Oomootti ka argamu lagni Oomoo guutee dhangala'uun namoonni 94,000 qe'eerraa buqqa'uu fi naannoo Somaaleetti sababa lolaa hamaan namoonni miliyoona 1.1 miidhamu akkasumas horiin 10,000 lakkaa'aman du'uu ibse dhaabbati fayyaa addunyaa. Naannoo Oromiyaa fi Afaarittis sababa lolaa hamaa mudateen 10,000 kan lakkaa'aman buqqa'aniiru. Garuu tarkaanfiin mootummaan fudhate hagas mara miti jedhe jaarmiyaan kun. Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata fayyaa addunyaa jaarmiyaan isaanii dhaabbilee biroof mootummaa waliin qindoominaan hojjechuun rakkoo fayyaa uummata Itoophiyaa mudataa jiru irratti hojjechuun akka barbaachisu eeran. Dhaabbatichi gargaarsa gama kanaan taasisuuf maallaqi doolaara Ameerikaa miliyoona 56 akka isaa hanqatu ibseera. Hanqina kana guutuuf mootummaan Itoophiyaaf jaarmiyaaleen idil addunyaa xiyyeeffannoo kennuun waliin hojjechuu akka qabanis dhaaman qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaati. Maqaan abbaa lataa jedhu gaafa ka'u sirba koomeedii baacoowwan gaggabaaboo karaa sagantaa dhangaa darbanii fi kaanis baay'een keenya ni yaadanna. Maqaa guutuu isaaniin Artiist Admaasuu Biraanuu abbaan lataa bara 2014ttidha. Addunyaa kanarraa du'aan kan boqotani. Maqaa fi hojiin isaanii garuu uummata isaan daawwachaa turee fi waayilota isaanii biratti hin dagatamne. Waggootii dheeraaf abbaa lataa waliin diraamaa gaggabaaboo fi dhedheeroo adda addaa irratti kan taatummaan hojjechuun beekamu Artiist Olii Naggaa akkatti abbaa lataa wajjin wal baran nu yaadachiiseera. Firaafolii Dhugaasaatu dubbise. Egaa abbaa lataa wajjin kan wal barree keenya Itoophiyaatti bara 1985 egaa kan wal barree televezyiiniin afaan Oromoo dhangaa banamee jalqabamee jennaani isaan booda isaan televezyiiniitti argee anis immoo fedhii aartiidhaaf qabuu fi kanaan dura waa'een aartii kun waan keessa jirtu mana barumsaattis waan adda addaa hojjetaa waan turree fi gaafa jalqaba televezyiiniitti dhaqee makamuudhaaf tuuta dhangaa sanatti makamuudhaaf dhaquu abbaa lataan argadhe. Diraamaa sin walii wajjin jalqaba jettan maqaa isaa yaadattu? Diraamaa jalqabaa kan abbaa lataa jee wajjin jalqaba hojjette immoo mana kiraa kan jedhudha. Mana kiraa kan jedhu waan akkanaati. Achirraa tokko lama jedhaa gaa kaanee gara dhangaa utuma deemnu abbuma lataa wajjinis immoo dhuunfaa keenyaan maaliif amma asumatti televezyiinii kana duwwaa irratti wanni jenna jennee dhuunfaa keenya gaaf tokko anumtiif abbaan lataa waliin mari'annee deemnee mana muuziqaa soofsiifnee hojii keenya jalqabaa VHS duriitiin qaanqee kan jedhu anaaf abbaa lataati kan daariteeras ta'ee kan qopheessaas ta'ee kan taphataas ta'ee mana muuziqaa deemee yaasofsiisee gabaa irratti oolchinee yeroo jalqabaa seenaa aartii Oromoo keessatti VHSdhaan xanfamee gabaatti kan dhiyaate amma gaafa lubbuun isaa darbutti waltajjii adda addaa dhuunfaa keenyaan hojii adda addaa dhuunfaa keenyaan abbaa lataan naan arganu meeda jaarsisiin qabu sun isa immoo na arganu meeda gurbaansiin qabdu sun jedhanii akka waan nama qaama tokkotti ta'etti yoo isa argan ana naannoo isaa barbaadu waan argan isa naannoo isaa barbaadu bal'inaan jireenya akkasii keessa dabarsinee jecha. Akka artistii tokkotti akka koomedii tokkotti maal inni irraa baradhe jettuun? Abbaan lataa aartiidhaaf of kenna. Aartiidhuma ta'ee aartiidhaaf of kennee hojjeta. Aartiin hojjedha qofa utuu hin ta'in quuqama saba kootiitiifis nan hojjedha kan jedhee haamilee of keessatti horatudha. Dhaloonni kan irraa barachuu qabu anis kan inni irraa baradhee darbee aartii jechuun bal'inaan barumsa duwwaadhaan waan dhufu utuu hin ta'in ofii keetii kennaa rabbisii kenne sana immoo guddisuudha barumsi biratti. Inni guddaan abdiin muratu fuulduratti abdiin tokko hin jira kan jedhudha keessa galee kan hojjetu kanarraa waa guddaa irraa barachuu dandeessa. Yeroo waa'ee isaanii yaadadhu wanta kana hin dagadhu yoomiyyuu kan jettan mee mudannooma tokko. Abbaa lataa keessatti yoon bakkeetti sittaaree jiraate yoo bakkeetti xinnoo waan tokko walitti buute waltajjii irratti yoo walitti dhuftee wanti sun yookiin wal qimmiiduu yookiin sobanii wal kabaluu yookiin sobanii wal rukutuun illee yoo jiraate inni bira siin darbuu waltajjii irratti dhimma sana keessa sii bahee darba jechuudha. Inni kanaan durayyuu namoota adda addaa irratti raawwateera anallee gahuu baatu al tokko namni san quufsa akkasitti naa ta'e jennaan gaafa namni sun ta'uu dhiisee guyyaa isaa eeggatee yoo kaballaa wayii wanta akkanaa waa tokko jiraate keessa sii bahee isii sana raawwatatee namni boollee mimmaan buusee namni boollee jira waltajjii irraa bahee isii kana inni irraanfadhu waan akkanaa jijjirtii isiin jechuu barbaadeetan. Dhiyoo kana immoo dhaloota isaaniin argaa guddate dargaggoo Leencoo Fiqiruu hiriyoota isaa waliin maqaa isaaniin mana barumsaa taatummaa hundeessaniiru. Leencoon
yeroo dhiyoo asitti viidiyoo walleewwan garaagaraa irratti daariktarummaan hojjetaa jira. Mana barumsaa kana maaliif maqaa isaaniin akka moggaasee fi dhalooti maal akka isaanirraa baratu Firaafoolitti himeera. Nama diraamaa, koomeedii, fiilmii afaan Oromoo keessatti nama seenaa guddaa qabudha. Simboo diraamaa fi koomeedii fiilmii afaan Oromooti. Namni kun lafa duwwaa irratti jechuun lafa onaa irratti sochii fiilmii Oromoo diraamaa Oromoo kan inni sochoosudha. Yaalee bara amileen gaarii hin jirreetti, bara abdiin gaarii hin jirreetti, dandeettii darbee jiraatu warra qaban keessaatti isa tokko ture. Anaaf ta'ee Oromoof nama salphaan ture jechuudha. Kanaaf namni kun immoo nama yaadatamuu qabudha. Erga ni du'ee booda namni maqaa isaa kaasee hin jiru. Biyya kanatti falmataa qabsaachuun nama qawwee baasudha. Nama bosona seenudha yookaan immoo nama barcuma siyaasaa irra taa'ee falmudha jedhamee yaadama malee namni aartii keessa jiru siyaasa guddaa fi falmataa cimaa akka ta'e namni badaa hubannaa isaa qabu xiqqoo waan ta'eef maqaan isaa hin kaafamee hafe. Garuu namni akka keenya waa'ee aartii kanaaf bu'aa isaa beeku garuu namni kun hamma inni gahu gatii beekuu fi maqaa nama kanaa kaasuuf leellisuun dirqama keenyadha jedhee waa'ee nama neefan maqaa kana moggaasuu filannee jechuudha. Diraamaan isaa kanan jalqaba arge isa kana umurii akka kanaatti jettee wanti yaadattu yoo jiraate. Abbaa hojii burraan burreesseeru mata duree kaaraaktarii waaqaa, bokkaadhaa, du'aa. Akka isaanitti perspektiiviin isaanii baay'ee akka hojjetanii barreessaa illee amma seeraan itti himuu danda'u garuu taatummaadhaan kan isaanitti hirmaatan keessaati isan baay'ee yaadadhuu fi nadhii yeroo hundumaa akka isaanitti wanta sana yaadan. Mee akka aartii afaan Oromootti Abbaalataanii qabsaa'aadha jettee mee dhaloota diraamaa aartii Oromoo ammaa fi kana gumaachanii darbaniiru kanarraa baranneerra wanti jettu maaltu jira akka dhaloota ammaatti? Ani wanti nurraa barree tokkoffaan yeroo rakkoo keessa ta'anii haala inni jenne keessa ta'anii aartii Oromoo leellisuu fi aartii Oromoo ol qabachiisuu waan immoo itti uumamanii fi waan isaanirraa eegamu raawwachuu waan duraa eegamu raawwachuu qabnu. Maalirraa barannaa tokkoffaan Abbaalataa teestii akka isaan itti addaabbii of godhan kaaraakteroota wantoota guddaa nunirraa barre keessaatii fi isaan addatti ta'an keessaa waan hundumaa kennis kaaraakterii hundumaa kana keessatti teestii Abbaalataa wayituma keessa jira. Kanaaf akka isaan itti